Waajjirri ministeera muummee piroojeektiin Kooyishaa fedhii dhiyeenya anniisaa guutuuf shoora guddaa qabaa jedhe. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Itoophiyaa hulaa galaanaa nagayaa fi misoomaatu isii barbaachisaa jechuun dubbate. Qorannoo Afrikaa keessatti gaggeeffameen qorichi kaansarii harka 6 keessaa tokko sadarkaa gadi aanaa yookaan soba ta'uu mul'ise. Paarlaamaan Jibuutii Usmaa'il Umar Geelleetiif karaa banuuf daangaa umrii pirezidaantummaa kaase. Xayyaaronni waraana US 2 kibba Chaayinaatti kufuudhaan caccaban. Kanneen hangafoota oduutii amma bal'ina sittiin isin dabarsaa kan isin wajjin turu Anna Rastan Muhammad. Waajjirri ministeera muummee piroojeektiin Kooyishaa fedhii dhiyeessa anniisaa guutuuf shoora guddaa qabaa jedhe. Piroojeektiin madda anniisaa Kooyishaa waggaan anniisaa gigaawaatii 6,344 maddisiisuun fedhii dhiyeessa anniisaa guutuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu waajjirri ministeera muummee beeksise. Piroojeektiin naannoo kibba lixa Itoophiyaa laga Oomoo irratti ijaaramaa jiru kun fedhii dhiyeessi anniisaa Itoophiyaa guutuu keessatti piroojeektii shoora olaanaa qabu ta'uus waajjirichi ibse. Kanaanis akka waliigalaatti waggaan anniisaa elektirikaa gigaawaatii 6,344 maddisiisaa ja'ame. Itti dabaluunis dhiyeessa anniisaa babal'isuun cinatti fedhii dhiyeessa bishaan dhugaatii fi anniisaa haroomuun milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuus ibsan. Piroojeektiin kun hidha haaromsa guddichatti aansee sadarkaa guddaa kan qabuu fi abdii guddina Itoophiyaa ta'ee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Itoophiyaan hulaa galaanaa nagayaa fi misoomaatu isii barbaachisaa jechuun dubbate. Etaa-maajoor Shuumeen humna ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan Itoophiyaa waan sadiitu isii barbaachisaa, tokkoffaan nagayaa, lammaffaan misooma, sadaffaan ammoo hulaa galaanaatii ja'an. Itoophiyaan karri itti cufamuun isiin hin malu, ummanni keenya ammoo miliyoona 130 ta'an waggoota 25 itti aananitti miliyoona 200 guuta. Faayidaa ummata miliyoona 2tiif akkamitti faayidaan ummata miliyoona 200 cufama? Kun waan hin malle sirrii idila addunyaas miti, loojikiis miti, baay'ee kan nama qaanessudha jechuudhaan dubbate. Haasawaa kabaja hundeeffamaa humna ittisa biyya Itoophiyaa waggaa 118ffaa irratti taasiseen waggaa 30 rafnee jirra, amma immoo dammeeynee jirra, gaafii keenya itti fufna, nagayaas misoomaas hulaa galaanaas ni milkeessinaa ja'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan. Diinonni keenya waggaa 60 hanga 70 hulaa galaanaa keessaa akka baanuuf hojjechaa turan, ammaas itti fufanii hojjechaa jiran kan jedhu qondaalli olaanaan kun nuti ijoolleen teenya faayidaa hulaa galaanaa warri isaaniif hin galle dogoggoranii isaan tumsan jiraachuu danda'as ja'an. Haa ta'u malee abbaan ajandaa adda duree Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin qabaanne godhu garuu seenaan warra diina keenyaa ta'edha. Kanaaf humna ittisa keenyaa ni jabeessina, misooma keenya ni saffisiisna, hulaa galaanaas ni arganna jechuu isaanii miidiyaaleen wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiru. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan haasawa isaanii dhiyeenyaa kanaan diinota warra ja'an maqaa dha'uu baatus dubbii kana dura dubbatan keessatti garuu Masriin durii qabdee diina Itoophiyaati jechuun waama. Masriin diina ganama Itoophiyaa seenaa keenya guutuu keessatti nu dadhabsiisuun hojii hunda kan hojjetan isaaniidha kan jedhu Fiild Maarshaal Biraanuun. Eertiraa kan fottoisan galaanarraa akka fagaannu kan godhan isaan ta'uu dubbachuun TPLF dabalatee humnoota siyaasaa Itoophiyaa kan uumanis isaanii jechuudhaan qeeqe. Qondaalli waraana olaanaan biroo dhimma hulaa galaanaa kanaan ajajaa olaanaa Izzii Jaaffaa Meejar Jeneraal Biraanuu Xilahuun eebba loltoota maaragaa Xoollaayitti eebbifaman irratti argamuun galaanni diimaan qabeenya keenya tahuu beeytanii ammumaan hulaa galaanaa biyya keenyaa milkeessuuf kan qophooftan isin gootummaa fi onni abbootii akaakileen keenyaa hojjetan agarsiisuu qabdu jechuun hubachiisan. Qondaalonni waraanaa olaanoon Itoophiyaa dhimma hulaa galaanaa yeroo kaasan kun kan jalqabaa miti. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaaf buufata galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akka ta'e erga dubbatanii as qondaaltonni waraanaa dabalatee namoonni siyaasaa irra deddeebi'iin yeroo kaasan ni dhaga'ama. Kanaan dura ministeera ittisa Itoophiyaatti daayirektareetii hariiroo alaa fi tumsa loltummaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu sababoota amansiisoo afur Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf gaafattuuf dubbatanii ture.
Sababoota kanneen keessaa tokko hariiroo seenaa Itoophiyaan galaana diimaa waliin qabdu ta'uu kan kaasan jeneraalli kun walitti hidhaminsa seenaa qabna gaafa jennu galaanni kun nu waliin ture, galaanni diimaan Asab ture, Asab ammoo akkuma beeytan kan ofiif of bulchu ture je'ee ture. Meejar Jeneraal Tashoomee Gammachuu itti dabaluun seenaa qofa osoo hin taane seerri idila addunyaa nu deeggara jechuun fageenya Itoophiyaan galaana diimaa irraa qabdu xiqqaa tahuu akka ragaatti kaase. Jeneraalli kun Itoophiyaan galaana diimatti dhiyoo irratti waan argamtuuf seerri idila addunyaalleen akka isii deeggaru ibse. Ittiin of jajuuf osoo hin taane hulaa galaanaa qabna jennee hawwuuf osoo hin taane amma dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'e, dhimmi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ammoo fedhii biyyaalessaa gatii kamiyyuu itti kafaltuudha jechuun kana milkeessuuf raayyaan ittisa biyyaa karaa dippiloomaasiitiin yaalii godhaa jiraachuus ragaa bahe. Jeneraal Tashoomee Gammachuu haasawa taasisan kanaan sadaffaa irratti kan kaasan yaaddoowwan Itoophiyaan qabdu hoggaa tahuu yaaddoowwan keenya itti dhiyeenyaan qolachuuf hulaa galaanaa kan nu barbaachisu ja'an. Haaluma kanaan Meejar Jeneraal Tashoomeen yaaddoo gaafa ja'amu kan galaanarraa dhukaafamu, furgaasifamu, fageenya dheeraa deemu kanneen danda'an magaalota keenya, magaalota guddoo keenya kan yaaddeessan tahuu kaasuun kana dura dhaabbatanii qolachuuf ammoo hulaan galaanaa barbaachisaa ta'uu hime. Itoophiyaan Afrikatti biyya guddoo garuu hulaa galaanaa hin qabne kan taate waggaa 30 dura yeroo Eertiraan walaboomtettidha. Eegasii as biyyattiin daldala alaa galchituu fi alatti ergituuf buufata doonii Jibuutii biyya ollaa xiqqoo taate fayyadamaa jirti. Eertiraan yeroo walabummaa argatte daandii irra deemte kaasuun jeneraalichi mootummaan ce'umsaa yeroo sanii buufata galaanaa kana dabarsee kennuuf aangoo seeraa akka hin qabne dubbachuun mootummaan ce'umsaa ummataan hin filatamne buufata galaanaa dabarsee kennuuf aangoo hin qabus jechuun dubbate. Qorannoo Afrikaa keessatti gaggeeffameen qorichi kansarii harka 6 keessaa tokko sadarkaa gadi aanaa yookaan sobaa ta'uu mul'ise. Qorannoo dhiyeenya kana gaggeeffame kanaan Afrikaa keessatti waa'ee qoricha kansarii irratti tahamee argamoota sodaachisoo ta'an kan mul'ise yoo ta'u, harka 6 keessaa harki tokko soba yookaan qulqullina gaarii kan hin qabne ta'uun ibsame. Qorattoonni qoricha kansarii adda addaa 7 biyyoota 4 Kaameroon, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Maalaawii keessatti samuuda 250 takka hospitaalotaa fi manneen qorichaarraa walitti qabuun qoratee jira. Bu'aan qorannoo kanaa akka agarsiisutti oomishni qorichaa parsantii 17 hamma sirrii qaamolee sochii qaban kan hin qabne yoo ta'u, kunis dhukkubsattoota qoricha kana fayyadaman irratti hirkatanii wal'aansaaf balaa guddaa fida. Qorichoonni sadarkaa gadi aanaa qaban yookaan sobaa akkasii yaala bu'aa qabeessa hin taanee fi bu'aa fayyaa hammeessuu akka danda'an ogeeyyiin akeekkachiisan. Qorannoon kun qulqullinaa fi nageenya qorichaa Afrikaa Saharaa gadii mirkaneessuuf sirni danbii cimaa fi hordoffii fooyyaan hatattamaan barbaachisaa ta'uu ibsan. Kana malees qorattoonni naannichatti dhukkubsattoota eeguu fi sadarkaa eegumsa fayyaa fooyyeessuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuu gaafachaa jiru. Paarlaamaan Jibuutii Usmaa'il Umar Geelleetiif karaa banuuf daangaa umrii pirezidaantummaa kaase. Paarlaamaan Jibuutii wiixata dabree sagalee guutuun daangaa umrii pirezidaantummaa kaasuun pirezidaantiin Jibuutii Usmaa'il Umar Geellee marsaa 6ffaaf akka dorgomaniif karaa bane. Geelleen bara 1999 irraa eegalee pirezidaantii Jibuutii biyya xiqqoo gaanfa Afrikaa buufata doonii guddaa buufata waraana Ameerikaa, Faransaayii fi Chaayinaa ture. Herri Jibuutii akka ja'utti waggaa 75 booda aangoo pirezidaantummaaf dorgomuun hin danda'amu. Kunis gannaa 77 kan ta'e Geellee filannoo Eblaa 2026 gaggeeffamuu akka hin dorgomne taasisa. Garuu miseensonni paarlaamaa 65 hundi heera mootummaa jijjiiruun daangeffama umrii kaasuun waliigaluu isaanii afyaa'iin Dilleetaa Mohammad Dilleetaa dubbatan. Haa ta'uutii garuu pirezidaantichi murtee kana raggaasisuu yookaan referendamii gaggeessuu danda'a. Jijjiiramni kun yoo ragga'ee paarlaamaan sadaasa 2 irra deebi'ee murtee kanaa sagalee lammataatiin ni mirkaneessa. Geelleen jalqaba bara kanaa gaafii fi deebii taasisaniin marsaa dabalataaf dorgomuu akka danda'u akeekee ture. Jijjiiramni heera biyyattii kun gaanfaa Afrikaa tasgabbii dhabe keessatti Jibuutiin tasgabbii akka qabaattu ni taasisa kan jedhu afyaa'iin kun Soomaaliyaa, Itoophiyaa fi Eertiraa akka fakkeenyatti kaasuun uummanni 80 ol kana ni deeggaraa jedhee yaada jechuun dubbate.
Pirezidaantii Liigii Mirgoota Namoomaa Jibuutii Umar Alii Iwadoo Jibuutii keessatti ce'umsi dimokiraatawaa fi nagayaa akka ta'u gaafachuun fooyya'insi heera mootummaa kun Usmaa'il Umar Geellee pirezidaantummaa umrii guutuuf qopheessaa jechuun hime. Xayyaaronni waraanaa US lama kibba Chaayinaatti kufuudhaan caccaban. Xayyaaronni kufanii caccaban kanneen helikooftara waraanaa tokkoo fi xayyaara waraanaa tokko yoo ta'an lamaanuu kan humna galaana US'ti. Helikoophtarrii fi xayyaarri waraanaa kanneen doonii galaanarraa tan US galaana kibba Chaayinaarra jiran irraa kahuun balallii idilee taasisaa kan ture ta'uu Reuters gabaase. Xayyaaronni qabeenyummaan isaanii kan humna galaanaa US ta'e kun kan caccaban yeroo pirezidaantii Doonaald Tiraamp Eeshiyaatti daawwannaa taasisaa jirutti ta'uun himame. Humna galaanaa US wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti balaa kanaan namoonni miidhaman hin jiran. Tiraamp gaazexeessitootaaf akka himetti sababni balaa kanaa tarii boba'aa badaa ta'e fayyadamanii ta'uu akka danda'u ibsuun yeroo dhiyootti sababni isaa sirrii ta'e ifa akka ta'u dubbate. Hordoftoota Oromoo Voice Media sagantaan keenya har'aa kanaan goolabame. Sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.